Nagaaniif araarri Waaqayyo Abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo har'a kutaa lammaffaa bara dhumaa ilaalla. Kutaa lammaffaa irratti yeroo ol butamu ilaalla. Egaa kutaa tokkoffaa bara dhumaa jenneetu bara waldaa kiristaanaa jenne. Waldaan kiristaanaa maal akka ta'e ilaalle achii booddee immoo milikkitoonni bara dhumaa waldaa kiristaanaa keessa ta'an maalidha jenneetu milikkitoota kana iddoo sadiitti irra ilaalle milikkitoota Israa'eliin ilaallatu jennee milikkitoota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an akkasumas milikkita waldaa alatti ta'an jenneetu wantoota kana kaasnee ilaalaa turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa irratti yeroo ol butamu yookaan raapchar deey የመነጠቅ ቀን guyyaa ol butamu sana ilaalla jechuudha. Ol butamuun haala isaa ilaalla malee ol butamuun within microsecondiidha. Taatee guyyaa tokkooti. Taatee guyyaa tokko sana haasa'u. Kutaa lammaffaa keessatti. Yeroo baay'ee natti toluu fi yeroo jijjiirama guddaan dhufu. Bara waldaan kiristaanaa jedhamu ni raawwatamu jechuudha. Yeroo itti barri waldaa kiristaanaa raawwatamee bara haaraatti galamudha yeroo kun. Siizinii cimaadha jechuudha waldaa kiristaanaa keessatti. Seenaa waldaa kiristaanaa keessatti yeroo ol butamu kun yeroo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee barbaachisaa akkasumas yeroo wal jijjiirudha. Barri waldaa kiristaanaa yeroo xumuramu barri haaraan tokko immoo yeroo dhufudha. Barri haaraan sun immoo gidiraa isa guddaa yeroo jedhamudha. Gidiraa isa guddaan otoo hin dhufin waldaa kiristaanaa Yesuus dhufee ol saaba jechuudha. Ol buta jechuudha. Afurri qulqulluu waldaa kana fuudhee sokka jechuudha. Isa booda waldaa kan jiru lafarra hin jiru. Kiristaanota kan jedhaman kana booda hin jiran. Yesuus jedhanii waaqeffachuun kana booda hin jiru. Walitti yaanee akkanaa wal tajaajiluun hin jiru. Miidiyaa irratti waa Yesuusiin haasa'uun hin jiru. Isa booddee. Bara gidiraa isa guddaa keessa kan tajaajiluu danda'u warra mallatteeffame duwwaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 keessatti warra mallatteeffaman sana. Namoota 144,000 warra qomoo Israa'el 12 keessaa mallatteeffaman duwwaatu yeroo sana wangeela lallaba gidiraa isa guddaa keessa. Waaqayyo isaan gargaare. Kanaa achi bara sana tajaajiluun bara sana waldaa dhaquun Yesuus jechuun hin danda'amu. Bara ulfaataan dhufa. Barri ulfaataan otoo hin dhufiin waldaan kiristaanaa kun ol butamti jechuudha. Amma egaa ol butamuu maal jechuudha? Ol butamuu jechuun asii ol sokkuudha. Lafa kana dhiisanii adeemuudha. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 29 kaastanii walaaltan nama 31tti Yesuus namoonni lama walii wajjin qonna qotu. Tokko biraa hin fudhatan, tokko hin hafa. Dubartoonni lama wajjin dhagaa daakuu tokkotu madaakaa jiranii tokko sat jedhee biraa sokka. Tokko immoo hin hafa. Uffatuma isaa duwwaa lafarratti argitu namicha. Utuma wajjin nyaachaa jirtanii uffata isaanii duwwaa tafaa sokkan isaa. Akkamii isaa hin beekne. Garuu utuu namni hundumtuu ilaalu sokku. Tasalonqe isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 17 Tasalonqe isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 17 16 kaasnee olaallee iyyuu gaariidha. Akka jedha Gooftaan Yesuus jedha Phaawulos. Duumessa keessaan hin dhufa. Ergamoota 1000 marfamee dhufa. Gonfa uffatee dhufa. Duumessa irra farda adii irra taa'ee dhufa. Gaafa sana jedha ijji hundumtuu otuu ilaalu warri dur du'an hin kaafamu dura. Ittaane warri jiru immoo jedha hamma libsuu ijaatti jijjiiramni ol butamna jedha. Dhaggeeffadhaa. Egaa gaafa sana wantoonni ta'an wantoota dinqisiisan baay'ee yeroo namatti tolu yeroon sun kiristaanotaaf yeroo boqonnaa uffee yeroo jennu sababiin isaa yeroo ol butamnu gidiraa isa guddaa jalaa miliqna waan ta'eef namni ol butame gidiraa isa guddaa hin argu bineensicha hin argu 66 hin argu raajii sobaa sana hin argu dheekkamsa waaqayyoo isa bara dhumaa sana hin argu namni ol butame. Kanaaf namni ol butame carraa qaba. Namni ol butame carraa qaba yoo obboleessa koo. Ol butamuudhaaf qophaa'e. Maatiyoos boqonnaa 25 gooftaan waa'ee dubartoota sanaa gaafa dubbate mishirrichi akka tasaa dhufa gadi hin gataa dhufa. Warri ibsaa isaanii qabsiifatanii taa'an warri gamnoonni warri abshaalli gaafa sana butamu jechuudha. Mishirroon hin dhufa ol butee sokka gaafa sana. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf warri dur du'an sun akkamitti kaafamu warri kakuu moofaa? Amantoonni kakuu moofaa keessa turan sun qulqullummaatti warra jiraachaa turan sun saba waaqayyo warra jedhaman sun Abrahaam fa'aa jannati isaan keessa turan suni hamma Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifamuutti iddoo dukkanaatti hidhamanii turan iddoo tokkotti lafa jala turani.
Maatiyoos boqonnaa 27 yoo ilaaltan Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'e warra lafa jalaatti dhaqee lallabe jedha gaafa du'e. Warra lafa jalaatti dhaqee lallabe. Isaan immoo jedha gaafa Yesuus du'aa ka'uu isaa booddee awwaalli banaman kattaan dadayyee jedhee ka'eetu Maatiyoos. Warri dur du'an ka'anii Yerusaalem mandara qulqullittiitti mul'atan jedha. Namoonni baay'een isaan arganii jedha. Yesuus warra sana dhaqee hiikeechi lafa jalaa hiike isaanii. Kanaaf isaan gaafa ol butamu jalqaba awwaalonni banaman sun jalqaba isaantu ol ka'eetu gooftaa simatan dura dha'e Phaawulos immoo. Warri dur du'an sun qulqulloonni sun hin ka'u dura. Nuti warri lubbuudhaan jirru immoo itti aanne hamma libsuu ijaatti geeddaramne qaamaan duune qaamaan banne qaama waaqarraa jiraatutti jijjiiramneetu asii qulqilleensa keessa gooftaa simachuu danda'a. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf warri du'an sun dura ka'uu itti aanne kaa'u. Warri lubbuun yeroo san lafarra jiran akka tasaa gooftaan boru yoo dhufe immoo waldaan warri qophoofte mushirrittiin isheen qophoofte gooftaa simachuuf namni qophaa'e jedhee utuu biyyi hundumtuu addunyaa ilaaluu wal soqa jechuudha. Yesuus Kiristoos qilleensa kanarra dhufee dhaabata malee lafa hin ga'u. Qilleensa kanarratti dhandhee simanna miti. Qilleensa kanarraa namni hundumtuu argasii ol. Hundumtuu biyya lafaa kan jiru namni hundumtuu ija isaatiin otoo ol arguu dhufa Yesuus. Dhokatee dhufa miti. Akkaattuuttan dhufa jechuun dhokadhee dhufa miti. Guyyaa isaan beektaniidha malee. Konfiyuuziin ta'ina. Waa'ee raabcharii kanarratti namoonni baay'een nama dogoggorsu. Yesuus dhufee deebi'ee kan jedhanii barsiisan jiru. Dhufee deebi'ee akkattuutti dhufee deebi'eera Yesuus kan jedhan jiru. Noo akkamitti? Yesuus ikkoo gaafa dhufu ol butamna. Waldaa kiristaanaa ol butuudhaaf dhufaam Yesuus. Misirritti dhufee fudhachuudhaaf dhufaame Yesuus. Malee cal jedheema dhufee dhokatee akka nama tokko nama taraa tokko dhufee deebi'a miti. Misirroo sassaabee biyya lafaarra kan jirtu fudhatee sokkuudhaaf qilleensa keessa dhufee dhaabata. Utuu namni hundumtuu arguuf. Akkattuutti jechuun yeroo isaati. Yeroo inni dhufutu akkattuudha malee Yesuus Kiristoos mul'atee dhufa. Mul'ate utuu biyya arguu dhufa Yesuus. Maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf qulqulloonni qulqullummaatti dur jiran sun yeroo sana ka'u. Warri cubbamoonni kakuu moofaa keessa jiran sun. Warri cubbamoonni har'a jiran sun hin ka'ani. Warri du'anis hin ka'ani. Warri jiranis hin butamani. Warri lubbuun jiran gidiraasa guddaatti ce'u. Warri hin kaane sun immoo warri butamuu keessaa hafan sun immoo warri carraa dhaban suni lafa awwaaluma kee ta'uusaa. Kan isaan ka'an waggaa kuma booddee Yesuus gaafa walditti deebisee fidee dhufu waggaa kuma booddee firdii isa dhumaa firdii adii isa jennu sanaaf ka'u. Firdii fudhachuudhaaf ka'uusaa. Du'a lammaffaatti waan darbaniif gaannamitti waan darbatamaniif isaan amma hin ka'an. Anamma ka'u. Hanamma ka'ee ol simatamu qulqulloota dur du'anii lafa kee jiranidha. Nuyi warra lubbuun jirruutu waaqeffataa warra jirutu raabcharii yookaan immoo butamuu danda'a jechuudha. Galanni isaa haa ta'u. Egaa butamuun gidiraa jalaa miliquudhaan butamuun filatamuudha. Warra gooftaa biratti filatamantuudha kan butamanii jijjiiramuudha butamuun. Warra jijjiiramantu butamaa. Asii ol gara lafaatii immoo ol sokkuudha butamuuni. Qolaasaayis 3:4 ulfinaan mul'achuu Yesuus jedha. Egaa gooftaan Yesuus Maatiyoos Yohaannis Wangeelii Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkuma jedhee hin raafamina garaan keessa hin raafamina Waaqayyootti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoo baay'eetu jira. Ani immoo dhaqeetan iddoo isinii qopheessa. Otuun jiru ta'e isinittan hima. Amma garuu nan dhaqa. Iddoo isinii qopheessa. Deebi'ee immoo nan dhufa. Dhufeen isin fudhadha. Ana bira akka jiraattaniif immoo gara koottan isin fudhadha jedhamte. Iddoo qopheessin dhufa. Amma Yesuus kan inni deemee iddoo qopheessuu dhaqe jechuudha. Gaafa awwaala keessaa ba'ee gaafa si ol sokke gooftaan abdii kana kenneessa. Dhaqeen iddoo isinii qopheessa. Deebi'ee immoo nan dhufa. Dhufeen immoo isin fudhadha. Iddoo an jiru immoo jiraattu. Yesuus wajjin jiraanna. Inni mootii keenya waan ta'eef. Mootii Yihuudootaati. Inni mootii keenya miti. Isa faana jiraanna. Iddoo qopheessuu dhaqe. Kun maal ilaallata hojjettan? Fuudhaaf heeruma aadaa Yihuudootaa ilaallata. Fuudhaaf heerumni Israa'eloota yookaan Yihuudoota akka kan keenyaa kanaa miti. Kan isaanii ilmiif gaafa fuudha ga'uu dhaqeetan durba kaadhimmadha jedhee abbaatti hime sokka. Durban bitadha. Durban kaadhimmadha jedhee sokka. Kanaaf ji'a baay'ee turuu danda'a. Kan isatti toltu dhaqee barbaade
dhaqee iyyafatee dhaqee barbaadee ishee jaallate sanatti gatii guddaa warqee baay'ee kenneefi maataba isaatti godhee mallattootti godhatee namni hundumtuu baraa isheen kun kaadhima kooti irraa kaastee kaadhimmadheera jedhee qalabatiitti godhateetu guyyaa tokko immoo dhufeetti fudhadha. Hammasitti immoo of eegi jiraadhu jedheetu abbaa ishee fi haadha ishee naannootti hundumtu barsiiseetu deebi'ee gara abbaa isaa dhaqa. Abbaa isaa dhaqeetu kaadhimmadheen dhufe. Shamarra naataatu argadheera. Argadheen dhufe jedhee abbaatti hima. Abbaan cidhaaf qophaa'aa booda. Gaafa cidhaa ilmi hin beeku. Gaafa cidha isaa warri intalaan beekanii intalli hin beektu. Intalli akkuma boreerumtuutti reebii mataatee teessi. Kanaaf wangeelli yeroo hundumaa qophaa'aa kan nuun jedhuuf. Mushurroon qophooftee mateessi. Guyyaa cidha isheen beektu. Akka tasaarra ba'a. Akkattuutti dhaqa mushurrichi. Kanaaf gooftaan dhufaatiin koo akkattuutti kan jedhuuf. Abbaatu murteessa. Gaafa cidhaa abbaatu murteessa malee Yesuus miti. Yesuus waaqummaa isaatiin hin beeku, namummaa isaatiin hin beeku, waaqummaa isaatiin hin beeka jennee ramti. Gaafa dhufaatii isaa Yesuus namummaa isaatiin hin beeku yoo ta'e waaqummaa isaatiin hin beekan waaqa guutuudha, nama guutuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaatu murteessa gaafa sana. Abbaan dhaqi mushurroo fidadhu gaafa jedhu Yesuus Kiristoos kataaf jedhee dhufachuudha. Eegitanii akkuma ilma Israa'el sana dhaqii abbaan cidha qophaa'eera amma dhaqi mushurroo fidadhu gaafa jedhu ilmi dhaqeetu hintalattii sana utuu warri hin beekin, utuu intalli hin beekin hottu har'a guyyaa cidha keenyaati jedha. Cidhi mana intalaatti ta'u hin jiru. Cidhi mana gurbaatti malee mana intalaatti hin ta'u. Argitanii amma waldaan kiristaanaa misirroo Yesuusidha. Nuti misirroo isaati. Inni immoo dhirsa misirrooti. Hin dhufamu gaaf tokko dhufee immoo nu fudhata jechuudha. Akkuma kana akka tasaa abbaan gaaf tokko gadheera dhaqiitii misirroo kee fidadhu gaafattiin jedhu Yesuus Kiristoos samaa irraatii waaqarraa ergamoota faana dhufeetu ajjabamee dhufeetu akka misirroo fakkaatee dhufeetu misirrittii ishee qophooftee eeggataa jirtu kana biyya lafaa keessa waldoota jiran kana amantoota Yesuusiin dhufaatii isaa eeggataa jiran kana warra uffata isaanii hin xureessine warra Yesuusiin dhufaatii isaa eeggatan kana gaafa sana kottaa jedhee malakannee yeroo dhaga'amu godhee ofitti nu godhe jechuudha. Egaa yeroo achitti nu butu sana Yesuus Kiristoos cidhaaf nu geessa waan ta'eef nu kaadhimmateera. Nuti misirroo isaati waan ta'eef waldaa kiristaanaa kana fuudhee qaxxitaa abbaatti geeffata jechuudha. Gara abbaatti nu geeffata. Abbaa fuuldura dhandheetu cidha hoolichaa hirmaanna. Cidha hoolichaa Yesuus Kiristoos. Cidha Yesuus Kiristoos misirroo isaa ishee dhiigaan bite kana. Misirroo ishee dhiigaan kaadhimmate kana. Misirroo isaa ishee waraanamee ishee fannifamee kan isaa godhate waldaa kiristaanaa ila kunoo fidadheen dhufe. Ila kunoo bareechadheera. Misirroon naa qophoofteetti. Fidadheen dhufe jedhee abbaatti nu agarsiisuudhaaf waggaa 7 guutuu cidhi waaqa irratti nu ta'a jechuudha. Yeroo biyyi lafaa asii wawwaatu, yeroo biyyi lafaa asii wayyoo jedhu, yeroo seexanni asii namoota rakkisu warri ol butaman achirraa cidha hoolichaa hirmaatu. Achirraa waaqayyo fuulduratti cidha geggeessinu. Waaqumti kanaan nu haa ga'u. Waaqumti si haa gargaaru yaa nama dhaggeeffata. Achitti cidha guddaatu qophaa'a gaafa sana. Gidiraa isa guddaa keessaatii yeroo asii tokko wawwaatu warri ol butaman achi nyaataa dhugaatii gooftaan qopheesse, irbaata gooftaan qopheesse, cidha waaqayyo ofii isaatii ijoollee isaatiif qopheessetti dhandhee hirmaanna jechuudha. Dhandhee hirmaanna jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa taateen gaafa sana ta'u maanni? Taatee gaafa ol butamuu ta'u. Guyyaan sun tokkoof gadda, tokkoof gammachuudha. Mee gammachuu gaafa sanaa isin dhima? Dhugaa waaqa. Gammachuun gaafa sana ta'u jechuudha. Namni ol butame akka itti gammadu. Akka itti gammadu gaafa sana. Maaliif seetan gidiraasa guddaadhaan hin miidhamu? Maaliif seetan kan biraa du'a lammaffaadhaan hin miidhamu? Mootummaa waaqayyoo mirkaneeffata. Yesuusii wajjin wal arga. Jaalalleessaa wajjin wal arga. Ergamootatti dabalama dhaqe. Toloota waaqarraatti dhaqee dabalama. Bakka gaafa sana Abrahaam fa'aa Yisihaaq fa'aa Daawit fa'aa wajjin warra macaafa keessatti gatii kaffalan Phaawulos fa'aa Phexros fa'aa wajjin dhaqeetu cidha hirmaata waan ta'eef gammachuun kana caalee biyya lafaarra jiru. Gammachuun guddaan gaafa sana ta'a.
Gaddi guddaanis gaafa sana ta'a. Tokko hin gadda, tokko hin gammada. Mee dhaggeeffadhaa. Bara sabni Israa'el Gibxii ba'an. Bara sabni Israa'el Gibxii ba'an. Gar tokko hin gaddu turan, gar tokko hin gammadu turan. Warri Gibxii hangafa ilma isaanii boocha guddaa boo'u. Warri Israa'el immoo achii ba'uudhaaf gammachuu guddaa gammadu. Ilillee mandar Israa'el ta'aa turedha. Kan warra Israa'el ilillee hawarra sanaa boo'ichaa wawwannaa ture. Gaafa sana akkasu ta'a. Hawarra har'a gaddanii, har'a warra gatii kaffalaa jiranii, har'a warra dhugaaf dhiibamaa jiranii, har'a Yesuusii warra reebamaa jiran, har'a Yesuusii warra rabsamaa jiran, har'a Yesuus Kiristoosiin gatii kaffalaa kan jiran, guyyaa isaaniitti gammadan gaafa sanadha. Gammachuun dhugaan gaafa sana mul'ata gaa. Gaddi guddaan biyya lafaatti gaafa sana gala. Wayyoon gaafa sana ta'a jechuudha. Utuu waaqeffadhe ta'ee, utuu yeroo namni na waamu, utuu yeroo natti lallabamu dhaga'e ta'ee, wayyoo kan namni boo'u wayita guddaan biyya lafaa irratti gaafa sana ta'a. Jijjiiramatu dhufa, garaagarummaa guddaatu dhufa gaafa sana. Maal ta'a? Utuu yeroo kootti fayyadame ta'e jedhee kan namni gaddu gaafa sana. Bagan Yesuusiif ta'e, bagan faarfadhe, bagan lallabe, bagan iyye, bagan Yesuusiif akka maraatuu lallabe kan namni jedhee gammadu gaafa sana. Bagan gatii kaffale kiristaanummaa kootiif kadhate jettu gaafa sana. Yaa nama kiristaanummaa kee gatiin kaffalle, yaa nama Yesuus Kiristoosiin diddee teessu, yaa nama tajaajila dhiistee teessu, yaa nama waaqeffannaa dhiistee teessu, hanatti gadditu immoo gaafa sana. Wayyoo maal ta'a gaafa sana otuun kana godhee ta'ee utuu natti himamu wayyoo inni jedhan gaafa sana jechuudha. Tokkoof gadda, tokkoof gammachuu, tokkoof ilillee, tokkoof boo'icha, tokkoof faarfannaa, tokkoof yeelaluu gadi yeelaluu yookaan immoo ta'anii waan dubbatan dhabanii uwwidhanii maraachuun gaafa sana. Gaafa sana sitti obboleessa koo gaafa ol butamuu sana wanta lamatu ta'a. Gaafa ol butamuu sana maaltu ta'a kan biraa jettanii balaa guddaatu gaafa sana uumama biyya lafaa irratti. Balaa gurguddaan badiisii gurguddaan gaafas ta'a. Sababiin isaa xiyyaara kan balaliisaa jiru otoo ol butameeti warri xiyyaara kee jiran gaafa sana hundumtuu numa jechuudha. Baaburan oofaa jiru gaafa butamu baaburri hadiida irraa kaatee namoota baay'ee fixachuudha. Konkolaachisaan magaalaa guddaa keessattuu konkolaachisaa jiru yoo asii ol dhiisee butame gaafa sana konkolaataa walitti bubbu'ee namoota hedduutu dhuma jechuudha. Gaafa sana jechuudha taatee gurguddaatu ta'a gaafa sana. Balaa gurguddaatu magaalaa. Sababiinsaa namni akkuma jirutti idduma jirutti gooftaan halkan dhufaas hin beeknu, guyyaa dhufaasaas hin beeknu, ganamadhaa hin beeknu, galgaladhaa hin beeknu. Kanaaf yeroo sana taatee sa'aatiin itti dhufu waan hin beekamneef guyyaadha taanaan balaa gurguddaan uumamuu danda'a jechuudha. Namoonni akkuma jiranitti hojiirra jiranitti waan dhufu. Guyyaan sun guyyaa gaddaati namoota baay'eedhaaf. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Guyyaa ol butamuu baay'ee guyyaa namni obsaan eeggachuu qabudha. Guyyaa namni qophaa'ee taa'ee gooftaa isaa eeggachuu qabudha. Guyyaan akkasiin jiru, carraan akkasiin jiru. Eenyutu ol butama? Eenyutu ol butama? Eenyutu tulaalee motora? Namni ol butamu kun eenyu? Namni ol butamu isa gooftaa isaa dammaqee eeggatudha. Akkuma durboota kurnanii Maatewos 25 sila isinii kaase. Namni gooftaa isaa dammaqee eeggatu ol butamuuf qophaa'aadha. Alaarmi kan jedhu bichaa eeggata. Dawwilii bichaa nama eeggatu taa'e. Dammaqi ka'ii ol butamuun ga'eera. Gaafa jedhu bichaa sat jedhee nama sokko jechuudha. Nama reedii ta'ee gooftaa isaa eeggatu. Nama kadhannaatti cimee, nama waldaatti cimee, nama lallabatti cimee, nama wangeela dubbisuutti cimee, nama gorsuutti cimee, qophaa'ee reedii ta'ee taa'utu gaafa sana shaat jedhee sokka nama biraa. Lammaffaan namoonni butaman eenyu? Qulqulloota dur hojii isaanii fixanii du'an jenneera. Qulqulloota durii otuu lallabanii, wangeelaaf gatii kaffalanii, wangeelaaf reebamanii, wangeelaaf dhiiganii, wangeelaaf namoota gatii kaffaletu warra amma du'ee awwaala keessa jirutu gaafa sana dura ka'a. Dura ka'ee Yesuusiin simata isaatu. Akkaataa isaan beeku Waaqayyotu beeka. Lafeen foon ta'ee inni galaana nyaates, inni abiddi gubees, gubataan isaa daaraan isaa ka'eetu gaafa sana
Gaafa sana foon godhateetu fooniin jijjiiramee foon isa hin duune fudhateetu foon isa bara baraan jira sana uffateetu asii ol saddeerii qilleensa keessa baallee baasee sokka. Gaafa sana jechuudha. Akka namoonni tokko tokko jedhanitti yeroo sana daa'immoonni illee hin butamu. Daa'immoonni hin butamu. Sababiin isaa daa'imni kan butamuuf daa'imni cubbuu hin qaban. Daa'imni yakka abbaa fi haadhaa fudhatanii in adabaman amma. Sababiin isaa Yesuus Kiristoos fannoo irratti gaafa fannifame yakka Addaamii jalqabee biyya lafaarra ture kana daguugeera. Fannoo irratti cinqaarseera Yesuus. Kanaaf daa'imman sababa cubbuu abbaa fi haadhaatiin adabamuu hin qaban. Shaarameerarraa dhiigaan qullaa'aniiru waan ta'eef daa'immoonni yeroo sana ol butamu. Daa'ima akkamiitu butama inni jedhu immoo gaariidha. Daa'ima akkamiitu immoo butama. Daa'ima maatiin gooftaa beekan immoo hin beekne. Daa'ima gooftaa waaqeffataa jiran immoo warra kamu. Daa'ima waldaa keetti kadhatameef immoo warra kamu. Warra kamtu immoo butama. Inni jedhu immoo ilaaluun gaariidha. Egaa akkuma isin beektan daa'imni tokko waan warra irraa dhaalu qaba. Waan warra irraa fudhatu qaba. Amantii warra irraa fudhata. Gaafa dhalatu kana amantii warra irraa fudhata. Qomoo gooftaan beekne, qomoo seexana waaqeffatu, seexanaaf kennaa kenname, seexanaaf aarsame, seexanni maqaa isaa moggaasee fi daa'imni akkasitti dhalatu mootummaa waaqaa dhaala jechuun nama rakkisaa jechuudha. Kana gooftaatu beeka. Kana waaqayyootu beeka. Garuu daa'immoonni kiristaanota ta'an warri waldaa keessatti kadhatamuuf warri waldaa maatiin isaanii dhaqan sun maaliyyuu yoo ta'e mootummaa waaqaa qophaa'u jechuudha. Cubbuu hamma hin beeknetti isaan cubbuu hamma hin barreetti. Waa'een kanaa macaafa qulqulluu keessatti caafamee waan hin jirreef loojikiin isaa baay'ee nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa. Galanni waaqayyoo abbaadhaaf haa ta'u. Egaa yaa nama nanaa yaa nama dhageessuu qophaa'i. Gooftaan dhufuudhaaf balbala ga'eera. Ol butamuudhaaf qophaa'i. Qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf qophaa'i. Yesuus Kiristoos hin dhufaa. Hin dhufaa. Yesuus Kiristoos hin dhufaa. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Wantan sitti lallabe kana yoo si toleera ta'e, yoo si gammachiiseera ta'e, sabiskiraayibii godhi. Namootaaf sheer godhi. Namootas barsiisi. Ofii keettis dammaqaa ta'i. Dhaabadheen jira kan ofiin jedhu akka hin kufneef dammaqu. Akka hin kufneef eeggatu jedhamee caafamee akkuma jiru guyyaa hundumaa qophaa'a. Alaarti ta'i. Alaarmi ta'i. Guyyaa hundumaa dawwii eeggataa jiraattu. Bilbila salumaa eeggataa jiraattu. Gooftaan bor dhufa jedhiiti qophaa'idha. Hin beekamu gaafa inni dhufu waan ta'eef. Ol butamuuf qophaa'i. Uffata adii kee uffadhu. Tajaajili wangeela kee dubbisi. Waaqayyoon kadhadhu. Jabaadhu. Waaqayyoo si wajjin jira. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waan dhaggeeffatteef eebbifame bara baraan maqaa jaallatamaa Yesuus.